Ashama jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraatanii anillee nagaa kooti isin jedha har'a jechuudha akkamitti rifeensa mataatti akka toshattan fi barbaadan mataa kan rifeensa irra hin jirre jechuudha barbaadan immoo rifeensa firiizii akkamitti akka mataa keessanitti sirreeffattan isinitti agarsiisa gadhumaan waliin tura warroonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatinaa ta'a viidiyoo koo like godhaa akka namoonni arganillee irraa baratan anallee na jajjabeessa waan ta'eef like gochuu hin dagatiniin isiniin jedha gara barumsaa dabarse isin agarsiisa plaastorii keesseentu sana booda happii sana haala kanaan itti xaaftu jechuudha appilikeeshinoonni kun baay'eetu jira achi keessa kan buufachuu barbaadan danuu jira jechuudha anamma kan natti tole as keessa buufadha isin jechuudha appii kana keessa kan shaamarranii jira kan dhiiraa jira kan bu'aa barbaadan isin toshuu jira jechuudha appiin kuni waa barbaadan isin sirreessaa jechuudha akkuma argitan kanaas gubbaarratti kanaaf anamma isa kanan buufadhee jira waan ta'eef isa kana isinitti agarsiisa isin an barbaadan buufachuu dandeessu sanaaf appii sun maqaa isaa kunuu make blend photo kan jedhu kana edit haaraadha appiin kuni kanaaf akkasittiin buufattanii anamma hoppiin jedhee keessa seenaa jechuudha buufadhee waan hin qabuufi appichi yeroo buufattan kunoo akkasitti isinii dhufa jechuudha gosa barbaadanii kan buufattanii achirra gadi tuqtu waa biraa wanti isin gaafatu hin jiru jechuudha eeyyamaa alloo wigootu sana booda anamma qulfii waan itti godhee jiruuf qulfii na gaafate kana qofadha sana booda iddoo kanarra tuqtu jechuudha suura fidachuudhaaf achirra tuqtu sana booda galariitti isin erga akka suura fidataniif kan galarii kanarra tuqna galarii keesseenna jechuudha sana booda suura irratti hojjechuu barbaanne sana fidanna jechuudha kanaaf achirra tuqtu suuricha irra tuqtu jechuudha ammasii qulfii waan na gaafateef kana argaa keessatti tuqxanii haala kan isinii baasaa jechuudha akka dhumaatti eeggadhaa obsaan akkuma argitan jechuudha akkasitti yeroo isinii fidee saayizii suura sanaa yookiin gabaafachuu akkasittiin jechuudha irra tuqxanii addaanis bal'ifachuu dandeessu jechuudha saayizii isaa tolfattu jechuudha akkasinitti toletti suurri sun yoo dheeraa ta'ee akkasitti sirreeffattanii gabaafachuu dandeessu sanaa booda erga haala kana sirreeffattanii kaatanii dan kan jedhu kanarra tuqxu jechuudha obsaan eegaa appiin kun jechuudha beeksisoota garaagaraa isinitti fidaa jechuudha maaliif toladha waan ta'eef appichi qarshiidhamti appilikeeshinoonni warroonni kan qarshiidhaan bitamu kanaaf appii tolaa kan ammoo beeksisatti baay'isa iddoo iskii tanarra tuqxanii irraa ofirraa dabarsitu jechuudha sana booda daniidhuma sana innaa gootan akkasitti isinii fidaa amma jala kanatti gosoota adda addaa jira jechuudha oo barbaadan suura kana as garagashuu dandeessu barbaadan akkasumatti kaa'uu dandeessu barbaadan kalarii itti dabaluu dandeessu jala kana asirra tuqxanii hin gaggalagalchaa jechuudha asirratti immoo kalarii isaatti dabaluu barbaadan jechuudha kalarii isaati jechuudha iddoo kanarratti sana booda argaala kana sirreeffattanii iddoo kun istikerii kan jedhu kana as jira jechuudha achirra tuqxu sana booda jala kanatti suuronni garaagaraa isinii ba'aa jechuudha suurri rifeensi jira inni mataa duwwaa isa kana jechuudha mataa duwwaa maxaxirii ni jatti godhatan jira koofiyyaa jira areeda maal jira jechuudha areeda warroota areeda hin qabneef ni ta'a jechuudha kanaaf mee rifeensa kanatti tolchee isinitti agarsiisaa sirra tuqxu yeroo sirra tuqxan haala kanaan rifeensa isinii fidaa jechuudha akka barbaadan as keessaa filattanii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha as keessaa kan isinitti tole fudhattanii irratti hojjettu jechuudha meema tokko irra tuqee anjoar suura joar kana irratti hojjedha irra gadi tuqxu sanaa booda kunoo ishii kana achuma tuqxanii walitti buttu jechuudha achirratti buttu sanaa booda fiddaniitu achirra gootu jechuudha ishuma kana qabdanii yoo barbaadan as buttoo barbaadan duubatti buttu ishii gubbaarra tan ammoo yoo tuqxan jechuudha in gaggalagalchitu jechuudha akkasittiin aanneessitu jechuudha ishuma kanarraan qabdanii as buttu achi buttu sana booda sisseera sirreeffachuu dandeessu anamma
sin barsiisan waan hin jiruufi sin seeraan tolfachuu dandeessu jechuudha. Akkasittiin buttanii jechuudha. Fuula sanarra mataa sanarra gootu jechuudha. Kuma argitan kana haala kanaan sirreessitu jechuudha mataa sana. Sin seeraan sirreeffachuu dandeessu siniin jedheen jira. Akkasittiin jechuudha erga haala kanaan tolchitanii iddoo tanarra tuqxanii iskii gubbaa tana balleessitu jechuudha. Akkasittiin nabadu akkasitti sirrataa jechuudha. Barbaadan immoo suurichuma irra gadi tuqxanii itti deebitanii sirreessuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan kun akkuma argitan kana barbaadan as garagashitu barbaadan achi garagashitu sana booda akkasitti sirreessitu jechuudha. Akkuma argitan amma suurri Jawaar jechuudha. Rifeensi duraa fi nammaa garaagarii jechuudha. Akkasittiin rifeensa irratti tolchuu dandeessu jechuudha. Anamma tokkichuma kana isinitti agarsiise isin kan barbaadan as keessaa filattanii mataa barbaadan jechuudha. Appilikeeshinii warroonni shaamarranii appilikeeshinii shaamarranii irraa buufachuu dandeessu. Appilikeeshinii shaamarranii ni jira, kan dhiiraa ni jira. Kun amma kan dhiiraa isinitti agarsiisaa jira. As keessaa rifeensa barbaadan fuutanii irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Suura keessan irratti hojjetachuu dandeessu jechuudha. Anamma jala jira waan ta'eef kun isinitti agarsiisuufi. Kanaafi akka barbaadanitti tolfachuu dandeessu jechuudha as keessa. Qooda jala jiruuf irra naan taa'u jechuudha. Kunoo akkuma argitan akkasitti jira. Oo barbaadan mataa duwwaan ni jira akkuma argitan kana. Fuutanii haala nama isinitti agarsiise kanaan irra gochuu dandeessu jechuudha. Oo barbaadan jala kana kun isa mataa duwwaa kun immoo maxaxirii ni jira. Inni jatti godhatan jechuudha. As keessa kalarii barbaadan fuutanii irra godhuu dandeessu jechuudha. Suura keessan irra kaayachuu dandeessu jechuudha. Akkasumatti fiddanii kun isa qafoo duwwaati jechuudha. Fiddanii akkasitti ijarratti sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala isinitti tole sirreeffachuu dandeessu isinii hareen illee ni jira jechuudha. Kun akkuma argitan akkasittiin sirreeffachuu dandeessu. Ka barbaadan irra tolfachuu dandeessu jechuudha isinii. Sana booda iddoo kun seef kan jettu gubbaa kanarra jirti. Mallattoo seefii kana tuqxan sana booda galarii keessanitti seef isinii ta'a achirra tuqxu. Sana booda galarii keessatti isiniif seef ta'a jechuudha. Akkuma argitan naannessaa jira. Bisaan eeggadha. Wi-Fi kootii fi xiqqoo ishee kan dafee hojjechuudhuuf. Akkuma argitan suurri Jawaar galarii keessatti seef ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan suura bareechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isiniin jedhaa karaa barattan abdiin qabaa akka isiniif galus abdiin qabaa isinidha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.